Dureewwan biyyoota miseensa gamtaa Awurooppaa dureewwan biyyoota miseensa gamtaa Afrikaa waliin yaa'ii taasisaa jiran irratti ajandaa hedduu kaasuun irratti mari'atamaa jira. Ajandaawwan kaan keessaas haala ittiin hariiroo ardiiwwan lamaanii jabeessuun danda'amu irrattidha. Kanaafis gamtaan Awurooppaa hojiiwwan misoomaa fi investimentii adda addaaf kan oolu yuuroo biiliyoona 100 fi biliyoona 50 qopheessee jiraachuu ifoomseera. Murtoo gamtaa kanaa ilaalchisuun Addis Miidiyaa Neetwork, Addis Televiziyoon kutaa afaan Oromoo waliin turtii kan taasisan ogeessi dinagdee Dr. Guutuu Teessoo kana dura Itoophiyaanis ta'e Afrikaan hariiroo jabaa isheen qabdu Chaayinaa waliin ture jedhan. Amma immoo hariiroon akka ardii Afrikaatti ardii Awurooppaa waliin jabeessuuf yaadame kun bu'aa olaanaa qabaa jedhu. Awurooppaadha wajjin jalqabbii kuni tokkoffaa dorgommii uuma. Faayidaa isaan Afrikaa fidanii dhufan maayi? Teknooloojiidhaan waliin dorgomuu dhufa. Sharafa biyya alaa fidanii dhufaniin waliin dorgomuu dhufa. Hidhata gabaa isaan fidanii dhufaniin dorgomama. Entrepreneurship skill or technical skill transfer isaan fidanii dorgoma. Sababa ta'eefi dorgommii keessa kan faayidaan caalaan dhufu, wayyaa'insi kan inni dhufu, kan biyya tokko fayyadu kan inni caalaa dhalachaa deemu hafuura dorgommii keessa gaafa ta'uudha. Kanaaf faayidaa guddaa fidee dhufaadha. Afrikaa keessaa rakkoo sharafaa jiru hanga tokko furuu fi meeshaalee alaa galchuuf daldala biyya alaa keessatti hirmaachuuf hudhaa jiruuf furmaataa ni ta'aa jedhu Dr. Guutuun. Amma Awurooppaan yoo baasii hanga kanaan Afrikaa keessatti dhangalaasaa jettu, Itoophiyaan ammoo faayidaa malu irraa argachuuf gamanumaan of qopheessuu gaafatas jedhan. Awurooppaan kapitaala amma kana ga'u ramadeen ardii Afrikaa irratti investii godha jettee gaafa yaaddu akka biyyaatti fair share keessatti fudhachuu dandeessisa jedhudha wanti importantiin. Attamittiinitu biyyoota Afrikaa ollaa jiraniif biyyoota Afrikaa hundumaa wajjin dorgomaa taate haala mijaa'aa qabaattee dhiyaattee dhangala'ii qabeenya sana irra jireessi gara biyya kee dhufa jedhu irratti hojii mana hojjechuu isa barbaachisa. Kana irratti immoo dirree investimentii irra hojii jiru baay'ee isaa sirreeffachuu danda'u irra jiru. Dirree nagaa waarawaan bu'ee abbootiin qabeenya jabaan gara biyya kana akka dhufan isaan godhu. Akka biyyaatti murtoo gamtaan Awurooppaa murteesse kana irraa bu'aa argachuuf sadarkaa gabaa biyya keenyaa fooyyessuu, haaldureewwan abbootii qabeenyaaf mootummoota biyyoota Awurooppaa harkisan mijeessuunis hojmanee akka biyyaatti irratti hojjetamuudhaa qabu jedhan. Sadarkaa gabaa keetii banaa deemuun market space kee gara mootummaadhaan completely gara to'atame gara gidduudha jettee gara irra caalaa walaba ta'e itti deemuu irratti hojii manaa hojjetattu baay'een labsiiwwan ati qabdu baay'eensaa akkamittiinitu abbootii qabeenya Awurooppaa jiran simachuu kan danda'u ta'a. Teknooloojii isaan barbaadan, humna anniisaa isaan barbaadan, bu'uura misoomaa isaan akka dhiyaatuuf barbaadan baay'eetu jira. Isa kana akkamitti qopheeffattee dhiyaatan ni jedhu. Baay'een abbootii qabeenyaa tokko biyya tokko gara biyya tokkootti akka isaan godhanan kan godhan kan hundumaa qopheeffattee dhiyaatuun sirraa kan eegamu jechaadha. Haala mijataa dursanii uumuun barbaachisu kana keessatti wantooti qabeenya addunyaan qopheessite kana qooddachuuf ni tola jedhame kamuu dursanii mijeessuu fi rakkoo dinagdee amma biyya mudate kana keessaa bahuufis furmaatadha jedhan Dr. Guutuun. Ta'uudha baannaan informationii yaraa ishiitu abbootiin qabeenya kamiyyuu gara biyya kee kan dhufne godha. Informationiin Facebookiin kan dhifamu, YouTube irra kan jiru tokko, Twitter irra kan jiru tokko, miidiyaa ministry miidiyaa irra kan jiru tokkotu abbootii qabeenyaan akka isaan biyya kana baqatanii kan dhufuuf jedhan akka hin dhufne isaan gochuu danda'a. Inni kun akka hin taaneef hojiin image building irratti hojjetamu fi hojiin haala mana keessa jiru sirreessanii completely a free and a democratic state ta'e qopheeffattee eeguun sirraa barbaachisa. Sana yoo gochuu dandeesse fair share kee qabeenya addunyaan qopheessite irraa argachuu dandeessa dheetanii yaada.